Joya harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu multimedia. Bokkuu multimedia sagantaa kan qeeshoo torban keessummoota isinii fudhatee dhufe har'as keessummaa isinii fudhatee kan dhiyaate qaxalee keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora YouTube'iitiin nu daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Sagantaa keenyas sponsora gootanii daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa. Sagantaa keenyaaf yaada yoo qabaattanis qalaw nutti godhaa. Keessummaan isiniif qaba. Keessummaan kiyya har'a maqaa maatiin moggaateef qaba. Maqaa qabsoo keessatti ofii moggaafates qaba. Maqaa isin sooshaal miidiyaa keessatti moggaastaniifis qaba. Gaazexeessaa guddaadha. ETV Afaan Oromoo OMN irraa biyya keessattis miidiyaa tokko hundeeffatee ture. Cufamee jira. Maaliif akka cufame hin beeknu. Har'a nama kana isiniif fudhadhee dhufe obbo Dammaqaa Nagaasaa. Dammaqaa gama waltajjiitti. Obbo Dammaqaa gama waltajjiitti yoo iyyaa. Maqaa nagaa turtan. Akkam wal fakkaanne akkam. Baay'ee. Ijoolleen Dooktara Abiyyi wal fakkaatti. Akkam jirtu? Akkam. Nagaa keessanii? Jirra. Faarsee bulaanarra giriinii uffatee dhufe. Maqaa baay'ee qabda. Warri miidiyaa irraas maqaa tokko si moggaasanii jiru. Waa'ee sanarraa isin dubbanna. Qabsoo keessattis Dammaqaadha. Maqaan kee immoo kan barumsa ittiin baratte Dammaqeedha. Kamiin si waamu? Ani Dammaqaa uummattee waamte hin ta'a. Maaliif baay'ee miidiyaa irratti kan beekamu Dammaqaadha. Maqaan paaspoortii koo fi maqaan dhalootaa Dammaqaa Nagaasaa Qubeeyyaadha. Kanaan duras kan inni Facebook irratti nan verifaayidii godhu maqaa gosa paaspoortii ijaan itti ergee fi maqaan kee waliin gitu waan jedhaniif yeroo sana sirreeffannee gara Dammaqaatti deemee. Yeroo si gingilchi sana sun. Yeroo sana na gingilchite jechuudha. Malee ani qabsoon ho'ee qabsoo qabbanaa'ee maqaa koo jedhee. Oromoon amma na waamu laali. Baqqalaa jedhee waamu. Biyyattis amma Dammaqaa naan jedhu malee Dammaqaa jedhanii na hin beekan. Kanaaf biyya alaatti saggambee paaspoortiin koo kan biyya alaatti hin beektan Neezerlaandii Dammaqaa Nagaasaa Qubeeyyaadha. Inni akka paaspoortiitti argu verified siin goonu biluu baajii irra siin goonu jennaan achi geeddaree ati immoo safaratee yeroo sana Kaanaadaa jirta. Itti fayyadamte. Hammam natti aarte gaafa sana gingilchaan sun baay'ee daawwatame. Anis akka tasaa Hoolaandiin ture si bilbilee waliin haasofnee ture. YouTube'ii kanarraa argamuu danda'ama jennaan akkaawuntii natti ergii sheer goonaa jettee maalis gootee yeroo sana keessa ilaali. Yeroo dhuma jijjiiramni dhufu keessa duraan maqaa kee OMN irratti gaafa beenu Dammaqaatti hin beeka. Gaafa jijjiiramni dhufee gara biyyaatti galtee kan ati sababii mataa keetiin qabda. Maqaan kee isuma duraan agarru sana Dammaqee jedhameeti DE gaafa jalqabuun gingilchaa koo keessatti qabsoon Oromoo gaafa tolu Dammaqaadha. Qabsoon Oromoo gaafa laafu Dammaqeedha jedhanii. Ati sababa qabda walirra dhufe. Lamman keenya waliin hubanne malee. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa qaanqee shoo kanaa kunoo har'a furannee dhufne. Nama kanaan dura gingilchaa turre immoo har'a teenyee walii wajjin haasa'aa jirra. Waaqayyoon walitti nu fidee karaa tokkorra nu kaa'ee Dooktara Abiyyi walitti nu qabee. Qabsoodhumatti walitti nu fide. Qabsoo gama sanaan dhufe gaafa. Kanaaf sagantaa keenya guyyaa har'aa sponsora gochuun kan nu cinaa dhaabbate Brighton Motors guddaa isaan galateeffanna akkasumas buusaa gonofaa Oromiyaa balaa namtolchee balaa uumamaa hawaasa keenya irra gahu baraaruudhaa fi baatiidhaanis yeroo tokkoonis waan dandeessan arjoomaa jiru. Buusaa gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa wabii yeroo balaa uumamaaf namtolchee dhaabbatattiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-2-9-5-1-1 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 01-47 09-215 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa.
Erga aniifati jawaariin qeequu kaane booddana kana. Isa kaasaniitu afarsaa turan. Anaafsi walitti nu buusuudhaaf akka jedheeni ture jedhaniitu waan sana mummuranii ani yeroo sa'atis miira wayii keessa galte aarte duraan inaarreeyyuu isa ammaa kana aarte. Ay amma kiliir gochuu nu barbaachisa jennee aniifati dubbannee ture. Isa gidduutti leetta uusaan aare malee waan biraatiif miti kan aare. Yeroo sana gaan biyya keessan turre. Akkuma sana ijoollee koo bira deemeen ture. Wanti baay'een waa Ingilizhaarraa yeroo dubbannu keessumatti waa'ee keerraa biyya kana akkan dhufeen walagarre biyya kana gaafa dhufnu waa'ee kee wanti biyya alaatti dhagahaa ture si bira ga'ee gaafan argummoo adda adda. Dammaqaanii gandaan nama hin qoodaa gammaqaan akkasii maal akkasii kan jedhu ololli kun baay'ee deemaa ture. Si bira guyyaa tokko na fuutee waajjira wayii waliin deemne karaa dheeraa kan amma waliin deemnu bilbilli kee yoo xiqqaate yeroo 50 sitti bilbilama kunis hin bilbila kunis rakkoo dhumaaf sitti bilbilata namni. Rakkoo kanan ta'e ijoolleen durbaa dhiirri dubartiin iddoo akkasiin dhaabbadhaa akkasin ta'e rakkoo kana sitti batan keessaa immoo baay'inaan harki 80 ol immoo ijoollee gara dhiyaati. Yeroo sananiitu wanti kanaan dura haasa'amaa sitti himne wanta kana haasa'amaa ture sun kijibaa fagoo ta'anii namni wal qeequu fagoo ta'anii abaluun gandummaa qaba abaluun kana qaba kan jedhani si bira gaafan dhufe waan akkasii kana hin agarre. Kanaaf kanallee guyyaa tokko inni ragaa ba'a jedhee waan waadaa ofii galeef amma sii dubbachaa jira. Atummaan illee gaafa biyya dhabuuf kaatu jalqaba icitiin natti mari'atte. Waliin mari'annee qaama garaagaraa wajjin mana hidhaan agarsiisaa jedhee anis jira kottu. Akkuma dhufeen immoo akkuma sanaan waliin jiruuf jireenya jalqabne waliin waan hedduu hojjetaas turre bakka hedduus waliin turre. Egaa haalli jiru ani dammaqaan kanumadha. Wanti addatti qabu hin jiru. Kaleessas waggaa dheeraa kan hin qabsaa'eef kooziidhuma Oromootii fi Oromoo waliigalaaf hin qabsaa'e malee Oromoo kutaan addaan qooduuf yookaan waan adda addaa faayidaa immoo addatti ani nama faayidaas miti. Faayidaa addatti argachuudhaafis miti. Kana hundaa bu'aa bahii kana hunda kan hin dabarse dheeraadha. Dhaabnan ani qabsoo keessatti deeme jechuudha. Kanaaf amma yeroo tokko iddoo kana geenyee namoonni garaagaraa nu waan nu keessa dabarre sana rakkoo nu keessa dabarsine sana gammoojjii rooba maal keessa dabarsine sana namni baay'een nu hubatu magaalaa taa'eetu waan bakka salphaatti har'a dhufne iddoo kana geenyetti fakkaata. Baay'een taajjabeetuman yeroo baay'ee hunda bira nan darbaa salphaatti asiin geenye gatiitti kaffalleetu gammoojjii keessa deemneetu hagabuutti bulleetu. Rooba keessa bulleetu waa meeqa jaallan meeqa nu biraa dhumaniitu waan hedduu keessa dabarree iddoo kana geenye waan ta'eef. Mee dudduubattan si deebisa 1991 Wallagga dhiyaa naannoo Baambasiittan baradhee anaan jettee. Naannoo manni qilxu jaallee. Qilxu jaalleetti manniitti baratte. Waraana Abaaw marsaa meeqaffaa baratte jette? Jalqabaatiin warra jalqabaati. Erga Abaawwan biyyatti galee. Galee jechuudha. Akkuma galeen marsaa jalqabaati. Ijoollee madda walaabuu keessa turan madda walaabuu jechuun barruu madda walaabuu keessa turan ammallee piraayim miidiyaa irra hojjetu Toleeraa fa'aa wajjin turre. Toleeraa Bayyanaa fa'aa wajjin turre achitti leenjinee sana booda dirqama garaagaraa fudhanneet hundi keenya Oromiyaa keessa bobbaanee gariin Finfinnee isa ga'ee gara barreeffama garaagaraa urjii irratti madda walaabuu irratti waan adda addaa irratti barruulee adda bilisummaa Oromoo irratti ramadamanii ani dabballummaa nagahee baadiyyuma keessan ture jechuudha. Akkamittiin dhaqxeetti makamte Finfinnee irraa baate moo Amboo turte? Ani qabsoo Oromoo maatiidhumaan keessa ture jechuudha. Kan na guddise ani caalmaatti qabsoo keessatti siyaasa keessatti akkan gallu kan na godhe maatii kooti. Maatiin koo ammayyuu lubbuu isaanii amaaru abbaan koo lubbuun hin jirani naannoo godina Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa gaafa isaan lubbuun darbanis hiriiraan barattoonni haayiskuulii kan awwaalan jechuudha. Qotee bulaadha abbaan koo. Garuu naannoo sana keessatti baay'ee jaallatamu. Jaarsa biyyaatis waan baay'ees hidhaas baay'ee dabarsanii waan Oromoo keessatti akaakayyuu keenya qubee irraa jalqabe jechuudha. Isaanuma kana keessa darbanii Alamaayyuu qubee immoo beektaa warra jalqabaa
afaan oromoo. Obbo Lamaayyoo Alamaayyoo obboleessa abbaa kooti kan na guddiseessa. Ani hin beeku. Innaa mana barumsaa Goromtii jedhamtutti ani barataa kutaa 4-3 ta'een waa'ee oromummaa, waa'ee faaruu afaan oromoo, waa'ee bilisummaa, waa'ee gabrummaa, hadhaa gabrummaa hin qabu. Ani nama umrii waggaa 7-8 ta'ee isa jala taa'een barataa ture yeroo sana jechuudha. Atuun ani isa kutaa 4 achitti isa bira taa'ee baradhu Ambootti hidhame inni Karchalleetti jechuudha. Karchalleetti anatu mataatti baadheetan sa'aatii 2 deemeen galaa geessaafi ture. Amboorra manni keessan sa'a 2? Sa'a 2 deema ture. Achitti geessaafi ture Karchallee Amboo sanatti maaliif hidhamee jedhee odnaan jedhu sababa ABO'ti. Sababa yeroo sana gaa ABO'n maqaa isaatu halaala irraa himamu malee. Bara dargii keessaa kun? Bara dargii keessaa. Dargii kee gara dhumaarra jechuudha. Innaa achii sana booda gaazexaa tokko Zaariitu Itoophiyaa kan jedhu ጠባብ ብሔረተኛ አለማየሁ ቁቤ አምቦ ከርቸሌ ወረደ 2 ዓመት ተፈረደበት ጀዳ ማል jechuudha ጠባብ ብሔረተኛ jechuun jedhetan yeroo sana rekoolii godhen isuma mana hidhaa keessatti gaafadhe jechuudha inni sigaaraa wayii xuuxaa achi keessa mana hidhaa keessa taa'ee warra waliin hidhaman sabboontota baay'eetu jira kuni guyyaa biraan sitti maa kan jedhu achi ba'eessi hin teenye gaa inni faaruu garagaraa walaloo barreessuu jaalataa keessattuu ani kutaa 4 taanee ijoolleen jajjabdoodha barattoonni yeroo sana turre baay'ee jajjaboodha faaruu isa keessaa tokko yaadadhu gabrummaa bara baay'eeti manna bilisummaa guyya tokko filannaa kan jedhu isan sirban ture isa hoosan sagaleedha isan sirbin isaa inni isaanii hidhame jechuudha barattoota akkasitti godhanni godhata barsiisaa turan yeroo sobbo lama Daayirektara ture ijoolleen isaa sana booda Awustiraaliyaa jiru ijoollee isaanii wajjin asmaraa turan waraana keessa namni seenaadhuma keessattuu abbaa fi ilmi waliin qabsoo Oromoo keessa seenan Alamaayyoo Qubee fi Bilisummaa Alamaayyoo Qubeedha. Bilisummaa Alamaayyoo Qubee ammas jira. Inni miseensa guumii saba adda bilisummaa Oromoo mucaa ta'eedha. Waliin achi keessa turanii ijoollee 5 qaba ijoolleen 5 immoo maqaan isaaniis maqaa ajaa'ibaati isa kana seenaan isaa dheeraadha yeroo biraatti deemina. Yeroo darbe wal agarree turre Alamaayyoo yeroo jalqabaatiif gaafa irreechaa dhufanii ture. Bilisummaa wajjin geeraa sagantaa qabna gara fuulduraatti hin finna. Egaa kino walitti dhufnee waa dubbachuun keenya waan baay'ee walirraa baraa jirra. Akkamitti immoo gara ETV'tti galte ETV afaan Oromootti? Erga waraana keessaa baatanii taaddisoo deemtaniiti kan achitti galtan immoo. ABO keessa galuun waan nu fayyade tokko yeroo sana qubee afaan Oromoo barachuu nu gargaare. Ijoollee keessattuu Haayer Koomishinii irraa achi nam'ine keessa dafnee qubee afaan Oromoo ABO keessatti barannee gaafa ABO keen faca'ee waraannis faca'u as keessatti hojii ittiin argachuuf nu gargaare. Namni baay'een barachuutti namni. Birrii tokko akkas waan akkasii kana qarshii tokko nu buusaa turan. Ishuma argataa ittiin barsiisuu maal jechuu Finfinnee kana keessa jalqabne jechuudha. Booda edda ABO'n chaartara keessaa ba'ee OPDO'n qubee saabaatiin kan barreessaa turan. Labsiidhaan gara geeddaran. Gaafa sana booda carraa sana argannu innaa dorgommiidhaaf seennu anama ETV qaxaramuudhaaf yeroo naqee riippoortaraan na qaxaruuf turan. Garuu qabxii olaanaa waan hin fideef riippoortaraan miti riippoortara olaanaadhaan na qaxaranii jechuudha. Achiin dorgomeetuman seene. Dorgomee tokkoffaa bahee achi ijoolleen 4 turanii waliin qaxaramne bakka sana keessattis immoo akkuma seeneen rakkoon na mudate. Ani ofuukseen galee garuu taaddisoo waan hin qabuuf waraqata waan hin qabuuf akkuma qaxaramee guyyaa lammaffaa ga'uun warri dannatii dhufanii na qaban. Achi keessa. Dhufanii baay'ee akkamitti asitti qaxaramuu dandeesse. Maleen turre achi keessa baay'ina. Guyyaa lammaffaa qaxarame guyyaa lammaffaa irratti dhufanii na qaban. Gaafa na qabaniinti bilbilanii eessa jirtaa jennaan iddootti jirtu beekna. Itoophiyaa televezyiinii jirtaa fooqii 5ffaarra jirtaa. Gadi bahiitii nu eegii jedhan gadi bu'i fooqii irraa gadi bu'i noonni natti biiroo irraa sii bilbilaa naan jedhan. Sana booda amma jarri kun na hidhuuf jedhee rifadhee achi keessaa ilaaleen namni garaa naa ta'uu danda'u namni waan kana yoo jarri kun illee na dhabamsiisan maatii kootti illee himuu danda'u eenyuu ka jedhu ilaalladheen amma Awustiraaliyaa jira Dhaabasaa Waaq jira gaazexeessaa nama baay'ee jabaa sabboonaa hojii gaazexeessummaas nu barsiise isadha.
isa qobattan icitiin hime. Jarri tokko dhufanii akkas jedhaniiru dannat biiroo irraa jedhanii na qabaniiru yoon achiin dhabame warra kootti naa hime. Yoon immoo wanni ta'es na hordofii gadi bu'inaan jedhaniiru jenneet inniifinni aniifinni wal duraa duuba gadi buune dhaabasaa nama dhagaa jira seenaa darbe waan ta'eef achi inni gadi bu'ee gamarra dhaabbatee makiinaa manaatiin dhufan tokko Tigreedha faffalaxa qaba wayyaaneedha tokko immoo Oromoo keenya eera tokko faana jira boojaa wayiiti dhufanii makiinaa gibbii keessa naannessanii dhaabanii makiinaa manaatiin na fuudhanii deeman sokkani inni achi isa galagaleetan ilaalaa ture dhaabasaan taargaa barreeffataa ture achi sana booda gaa maatiitti himee maatiinis jajjeeqamee namni baay'eetuuf eessatti si geessan achi gara Mashawalakaa kan jedhamu Midir Xoorii jira kaampii duwwaa keessa na geessan achi sana booda shugguxii asirra naqanii eenyu fa'i kan miseensonni abaa'oo waliin hojjetaa turtan baasii ta'uu baannaan sifaana baay'een amaanu kanumaan xiqqoo si gaggeessine si biraa deemna naan jedhan ani nama wajjin hojjedhu hin jiru akka sirnaatti haaromsa fudhee hojii immoo dorgomee tan galee akka qabxii koo laalaa yoon immoo hojii irratti waan biraa irratti wanni jettu ta'e isa jara gaafachuu dandeessu kanarra garuu akka lammiitti jiraachuudhumaaf akkuma seera biyya kanaatti deebi'e ani nama najjeefne an dabballeen ture yeroo sanatti immoo abaa'oonis wayyaaneenis waliin galtanii an kannatti tolu filadheetan uummatuma barsiisaa ture malee wanta nani addatti godhen jiru kanuma deebisee fi na naannessanii maal godhanii achi baasanii na doorsisanii magaalaa keessa gara taataqitti achi na baasanii na deebisanii halkan guutuu na naannessaa bulanii oolanii gara halkan keessaa diddee miti asittis gannee deemnaa jedhan bakka wanti dhufu hin jiru filannoo biraan qabu jedhe najjeesaan jedheeni maatiin jeeqameera qe'eedha obboleettiin koo dhageessee fira hundatti bilbilaa turte bakka namni dhaabasaan fas baay'ee jeeqamanii ture achii sana booda of eeggannoo naa kennanii ila namni wayii ofee akkatti na qabeera dannatii keessa akkatti qabameera maalii ta'eera jettee wanni akkan dubbanne yoo dubbatte wanti dhiifama sii goonu hin jiru lammaffaan immoo hojii keenya hordofna waan ati achitti hojjettu si hordofna si jala jirra mana mootummaa wanni keessa galtee kanaaf of eeggannoodhaan hojjedhu jedhanii naannessanii fidanii naannoo televezyiinii ani yeroo sana birrii sarkaan qabu afincoo barriitti hin galaa naannoo biheraawi tiyaatiriitti nagatanii deeman. Dubsuudhaanis. Duuka kootiin halkan san. Hojiitti deebite ergasii. Ganama nannaqee bakka deebii naan jedhanii nannaqee bakka hin amanne dhaabasaan hin amanne baay'ee wanni ta'e waan narra gahe hundattan himee warri kaan hin beekan ijoolleen gaazexeessitoonni xaqlalla hundi isaanii. Namni tokko. Dhaabasaa qofaan malee namni takka hin beeku. Eeyyufaa wajjin turte bara sana Dajanee Guutamaa fa'aa. Dajaneen yeroo sana iskoolaarii wayii argate gara biyya alaatti deemeera. Kan ture Dr. Biraanuu Olaanaa kan OMN hundeesse inni ture inseeneen kun ture inseenee Makuriyaan fa'aa turanii ijoollee warri gaazexeessitoonni ciccimoo turanii. Footoo keessan tokko argeen ture isaan keessaa qalloo. Baay'ee qalloon ture. Achirraa akkamittiin immoo baatee gara Asmaraa galte? Amma gaa sana booda ijoollee Saabaawoo keessa turtechi? Amma wal calalaa dhufne. Anamma na keessa jiraa miire dabballummaan hanga danda'ametti wanta ittiin immoo tokko si qabannaan sin danda'u amma maaltu ture seete amma jarri na jala jirgumii of kadheetan ani tiipikaal opidiyoo mateen abaa'oos abaaraa hojii hojjedha ture ijoollees maandheetti ijaaraa maaliis gochuu hojii hojjechuun jalqabe hojiin naa hojjennu amma gareen tokko keessaa cimee bahe dhaabasaadhaan kan hoogganamu jechuudha televezyiinii keessatti amma dhaabasaa fa'aa wajjiniin bakka waan hundumaa citiiwwan jiran sagalees waraabnee maaliis goonee gara Asmaraatti erguu gaaf tokko ijoolleen barattoonni 6 kiiloo Abbaa Duulaa fi Girmaa Birruutu walitti qabe waa'ee waldaa misooma Oromiyaatii walitti qabanii anatu dhaqe. Achi dhaqnaan kaameeraa waraabuuf jennaan ijoolleen hin didanii ijoolleen hin arrabsu
suuta ta'e reedoo xiqqoo fudhee oskeetan reedoo xiqqoo fudheen spiikara jala taa'ee waraabee achi ijoollees immoo irratti gaggaafadhee asmaratti ergine. Waan ergine sana mana dhaabasaatti wal geenyeetu teenyee dhaggeeffanna. Jalqaba tuun ergin ture. Asmara dhaqee. Moo erga dhaqee booda. Erga dhaqee booda teenyee dhaggeeffanna. Reediyoo sabaa irraa dhageenya. Sagalee kotuun kutiin. Salphaatti. Ganama hunduu televizyiinii seenuuf jennu hunduu rifateetuma maalluun jedhu amma dhufanii nu qabu amma dhufanii qabuuni maali rifaatu akkasitti ture. Booda ndaganaa achi bilbilee as bilbilee achi barreessinee imeeliidha yeroo sana imeeliin wanni goone edit keessaa godhan sagantaa lammaffaa irra deddeebi'u saganticha irra deddeebi'u waan ta'eef sagalee koo keessaa baasanii jarri dhageenye sanaan hin darbe jechuudha. Faayinaalii garuutu kanaan deemnu innan biyyaa ba'ee dhimma Finfinneeti. Yeroo Finfinneen gara Adaamaatti geeddaramtu. Adaamaatti haa geeddaramtu jettu yeroo sana ijoolleen Oromoo 350 ari'aman. Ani bakka torban tokko booda ibsi haa kennamu jedhamee ibsi kennamu sana ani guyyaa sana oduu kan raawwachiisu ana ture. Egaa guddinnis dhufee sadarkaa gargaaraa chief editarii irras ga'eera editarii irra ga'een ture. Amma nan naqee yookaan naqu torban tokko booda ijoolleen Oromoo kana godhanii laayibireerii caccabsanii qabeenya konkolaataa torba gubanii maal jedhan kan jedhu ololli gaggeeffama ba'e ijoolluma sana ari'uuf jechuudha. Ijoollee sana keessa kan jiran Taakkala Uumaa fa'i Nageessaa Oddoo Dubbee fa'i. Baay'ee taayee fa'i. Innaa kanatu ibsamaa ture innaan kennanii aqaati hojjedhaa jedhanii waan poolisiin ibsa poolisiin kennaa ba'e sana bifa jabeessuu danda'u. Bifa jabeessuu danda'uun aqaati hojjedhaa jedhanii dhaqne. Naannaquu ijoolleen gaazexeessitoonni dhuunfaan hin jiran kan miidiyaa mootummaa qofa. Jaran dhorkan. Ammas yeroo sana Zalaalam Gammachuu afaan Oromoo VOA irra hojjetaa ittiin bilbile. Ibsa kennaa jedhaniiru achi deemaan jira kootu nu qaqqabiin jedheen nu faana galtaan jedheen. Nu faana galtaa jedhee itti bilbilaan Zalaalam kee seenuu dadhabe. Achi hin achi Haliimaa kan jedhamtu intalli tokko jirti isheenis yaaltee dhumarra ishee seensisanii isheenis wanniin hojjenne amma gaa ani achumatti Profeesar Indiriyaas isheetee sana gaaffii gurguddaan gaafataa ture. Pirezidaantiin 6 kiiloo isa ture yuunivarsiitii Finfinnee isa ture. Meerree qabeenyi konkolaataan torba ijoolleen Oromoo guban jedhan sun argine eessa jira? Ay bakka akkasuma jedhaati hojjedha kaafne irra hin jiru maali jedha hin dhabne. Kennedy Library miliyoona meeqatti caccabee maskootiin caccabe jedhamu qaawwaan mana geessuudha. Isaa maleen argine meerree eessa jiraan jedheen kan caccabee barbaannaa cimsinee hojjechuufin jedheen isaan achitti. Yennaan kanumadha kanuma cimsaati hojjedha wanti bade qarshii miiliyoonota lakkaa'amu. Ijoolleen Oromoo balleessiteetti tarkaanfiin irratti fudhatameera jedhaati kanuma balleessaa isaaniitiin jedhaati hojjedhaan. Ani achi gaheetan bakka na murteeffadhe. Bakka jiraachuun sana booda anaaf gatii akka hin qabne yoon qabames waan barbaadan na gochuu danda'u yoon jalaa bahes waan barbaadan akkuma carraati jedheetan seeneen ana oduu kan raawwachiisu bilisee irra naate akkatasaa kan oduu sana dubbistu oduu sana liidii qofatti kenneen isa kan of jalatti tursiise daqiiqa 5 hojjedhe. Oduu akkasii sana sabaa irrattis OMN irrattis hojjedhe hin beeku. Oduu guyyaa sana hojjedhe. Oduu guyyaa sana hojjedhe. Qeessa televezyiinii isaanii irratti qaxaqqaxeen ijoolleen Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakki hojjetame jedhamu konkolaataan gubate jedhamu akka hin jirre. Kennedy Libraryin miliyoona amma kanaan caccabe jedhamu kana qaawwaa kana dadeen qaawwaas fideen televezyiinii guuteetti agarsiiseen ijoolleen Oromummaa isaaniitiin jibbiinsaan akka isaan ari'aman. Sanoodeen daqiiqaa gidduu sagalee galcheen sagalee ijoollees fudheen ture gidduu galcheen daqiiqaa 5 hojjedheen achumaan hin bahee bade gaan. Asmaraatti kuttaa. Mee turtii Asmaraa keessaa Gaasaabaa keessaa akkamitti akka baate gara OMN itti dhufe tutuun deemin dura sanatti hin deebiname. Tokko tamma aniifate gaafa ol galaa jirru bakkeetti argeetu
horii Jawaariin babbareedanii deemuu nuun jedhe. Horii ta'e gadda Jawaar waa dabalatan. Jawaari biiliyoonaan jedhe beekas. Siinsi qaqqabeera. Anuu si gaafachuun dhufe yar. Anuu si gaafachuun dhufe. Wayyaa keenya argatiitu wayyaan isaanii sagal fakkaata. Yuunifoormuma kanayyuu Jawaar nuu bituun isaa dabne. Akka jire bar tokkotu bakkeetti akka naan jedhe. Maallaqa sun geeraa sin ani waadaa galeera gingilchaa irratti xiqqoo ishee irraa naa kennaati koriidar limaatii magaalaa beekiif koborii oolshaan jedhe kan kee akkam ta'e. Ani duruma eddana qaqqabee booda irratti tuu murteesse naa wayyaa. Jawaari wajjin waggaa meeqaaf hojii? Jawaari fi horiini. Cisii baase akkanaan hin jenne malee Jawaarii fi horiini innuu akkamitti akka jedhe hin beeku malee ejuma kennuun qoosaadhuma godheetu haasa'e malee aniif Jawaar OMN irratti qarshii irratti wal beekna. Waggaa baay'ee waliin nuti fagoodhumatti wal beekna akka keessan waliin hin dalagne waggaa meeqa wajjin hojjette? Almost an ji'a 3 moo 4 tureen galee ani yeroo jeequmsi ka'ee akkuma OMN hundeeffameeni by the way OMN miidiyaa garaana nyaatan akka malee OMN halkanii guyyaatti dadhabnee itti dhamaanee rakkoo hunda keessatti dabarsine uummanni immoo maallaqa isaa tuunsassatiin eenyuyyuu xiiqiidhaan miidiyaa gargaaraa turedha. Kanaaf OMN keessatti gaazexeessummaan hin jalqabee OMN hundeessee kan hunda poolisii imaammata isaa hunda kalaqee lafa kaa'ee deeme Dr. Biraanuu Olaanaadha. Dr. Biraanuu Olaanaatu keessattuu gara wanni kanatti assaayin akkan ta'u na godhe isadha. Gara idiitaraatti iyyuu kan dhufu kan godhe isadha. OMN'if immoo baakboonii guddaa ture. Isatu bu'uuresse jechuu danda'ama. Maaliif bu'uura isaati inni guddaan. Dr. Biraanuu immoo gaafanni ETV turerraa waluma faana turre waan ta'eef nama baay'ee leellifamnee nama galata guddaa qabu dhugaa dubbachuuf. OMN keessatti. Amma jiru. Amma Awustiraaliyaa jira. Gaafa OMN biyyatti galu dhufee sirna qabsiisee piroofeeshinaalii OMN akka hojjetu hedduu dhama'ee ta'uu dinnan dhiisee nama deemedha. Maaliif gaaf sana miidiyaa qabsoo ture akka barbaanne itti fayyadamaa turre gaafa biyya keessa galtu immoo sirnatu jira seeratu jira itiksii gaazexeessummaa jira isa eegdee hojjechuudha kan barbaachisu ture. OMN ijoolluma keessa jirantu kuffise ani akka kootti an kuffise isaanuma. Isa kana immoo yeroo 2-3 dhaqee waajiruma isaaniitti itti himeera. Baalaansi godhaa. Waan hojjettan kana amma sirnaaf seeraan akka kaleessaatti hin deemu. Yeroo as turan sana dhaqee gorseedhaan. Ijoolleen gorsa keessaa tokko guyyoon jira ture. Ijoollee hundatti itti himee akkaataa kanaan hojjedha. Kanaaf OMN feeziin jalqabaan biyya alaa it was fruitful. Isa immoo almost waggaa 3 anumatu hooggane. Waggaa 3 anumatu hoogganaa ture. Ijoolleen rakkatanii akkamitti ijoolleen achi keessaa ijoollee ibidda akka abdii fi ta'e Usmaan Ukkumee Daani'eel Bariisoo ijoolleen immoo halkanii guyyaa piroodakshinii irratti of kennanii hojjetan Alamaayyoo Qannaa jira. Warri piroodakshinii immoo Fuwaad Siraaj, Farhaan Abduu Salaam isaan kun galata guddaa qabu ijoolleen warra dagatamanidha jedhee yaadaan. Ijoolleen kun maallaqa gahaan argataan turre. Jiruuf jireenya isaanii dhiisanii barnoota isaanii dhiisanii sa'aatii 24 waan kana jala deemaa turan. Ijoollee har'allee akkuma mootummaattuu yaadatamuu qabu jedhee ijoolleen Kaayiroos jiru immoo ijoolleen Kaayiroo keessatti amma mucaan ijoollee dhumarratti makamanii Kaayirootti bahee wanni jedhe eenyu Ingidaati. Yuun Ingidaa Abdii ijoollee piroodakshinii irraa Kaayirootti hojjetaa turan Usmaan Baayyuu, Mahammad Fantaallee ijoollee baay'eetu jiru. Ijoolleen kun warra gatii kaffalanidha. Isaan sun baqattummaa keessatti isaan sunis jiruuf jireenya isaanii keessattuu amma istuudiyoo Awurooppaa guutuu hoogganuu keessatti mucaa
dhangaa keessa ture gaazexeessaa Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad. Inni biyyoota Awurooppaa kana hunda keessa naanna'ee kaameeraa baatee na wajjiniin tireen isteeshinii nama buleedha jechuudha. Ijoollee akkasiitu dagatamee jira. Ammallee Amsterdam jiraata, Hoolaand, Neezerlaand jiraata. Gatii guddaatu itti kaffalame. Gatii guddaa xiiqiidhaan, xiiqii Oromummaatiin ijoolleen asii qeerroon gatii kaffalaa jirti jenneetu yeroo sana akkaataa sanaa waliigallee ani egaa yeroo sana istuudiyoo Londonis, istuudiyoo Amsterdamis, istuudiyoo Minisootaas, kan Meelbern, Tasfaayinfaa keessa jiranis kana hundaa anumatu hoogganaa ture jechuudha. Green screen baattee deemtaa dambara. Lafa breaking news lafa dhufetti hiikkattee riba faatii kaatee afaan Amaariffaa afaan Oromoon. Dhuguma baay'ee sa'aatii lama caala irra fudhata. Har'am fanii fakkaata. Baay'ee. Garuu wanti yeroo sana kaffalame waan salphaa miti. Itti dadhabdaniitu baay'ee hojjettaniitu. Har'a bakka kana ga'uu keenyaa fi aarsaa guddaa isin kaffaltanis lakkaa'amuu qabaadha. Waan salphaatti waan bira dabarbamu miti. Miidiyaamti yeroo jalqabaatiifis kan Oromoo jedhame jechuun kan dhuunfaa kan mootummaa numa turedha. Kan jabaatee sagalee tokkoon Oromoo kaabaaf kibba ba'aaf dhiyaa walitti hidhe OMN galata isaanii hin daganne yoome dhugaadha. Kanaaf atis baay'ee galatoomi. Turtii kee Eertiraa keessarraa waan dubbanne akkamitti achi galtee dubbanne malee achi keessatti maal hojjechaa turte Asmaraa keessatti? Asmaraatti egaa dubbii maqabsooti. Asmaraan yeroo dhaqnu mooraan qabsoos baay'ee rakkoo keessa ture. Ijoollee baay'eetiin innaan achi darbe immoo ani ijoolleen hiriyoonni koo lamaan mana hidhaa galanii dhaabasaa fi warra waldaa Maccaaftuu lama wajjin Shifarraa hin sarmu. Achumatti moo asitti? Isaan asitti hidhamani. Aarii sanan qaban ture. Anis utuu hin jiraadhe isaanuma wajjiniin ture. Maybe sanaan olis narra ga'uu danda'a ture. Amma gaa yeroo achi dhaqnu akkaataa nuti qabsoo itti eegnee dhaqnee fi akkaataa sitti gatii ijoolleen kaffalaa jirtuu fi akkaataa nus ibiddaan taphataa turre irraan achi galu innaan achi ga'u wal naa madaaluu dide. Kanaaf miidiyaan kun jijjiiramuu qaba. Miidiyaan kun socho'uu qaba. Kanadha waan ruutiin tokkoon hin deemiina. Kan jedhuun baay'ee isaanii walitti buuna ture. Duullis narratti gaggeeffamuu jalqabe. Garuu almost isuma dandamadhee korri sabaa baa'oo sadaffaan gammoojjii Eertiraa keessatti godhame. Sana booda maatiinis itti daddabalamanii akkuma isin jedhe Wasiilikoo filmii Wasiilikoo Boolamaayyoo bilisummaan dhufanii. Egaa sanama keessaa hanga ta'e yaallee garuu oggaa laallu tokkoffaan tooftaan qabsoo jijjiiramuu qaba. Maalii kan jedhu sanannaa kaafnee haasofnu amma dhaabne ammas warri nun fuulduratti ilaallee jalqabarraa kaafnee abaa'oo keessatti bakka akka wanni itti ilaallee jala deemaa turre kan akka obbo Leencoo Lataa, kan akka Ambaasaadar Leencoo Baatii, Muktaar ijoolleen namoonni jajjabaan wanni jedhu bakka kana booda rizaayin gooneera jedha. Nus sirrifanne faana deemuudhaaf isinis garee tokkoon baatan gaafa sana politikaal jaantiin gurguddaan kun innaa keessaa politishaanonni gurguddaan akkasii keessaa bahu bakka waanuma cuucii wanni irraa godaante nutti ta'e jara keenya walitti dachaane sana booda dura maaltu jira isuma irratti waa'een lubbuu isaanii amaaru obbo Galaasaa Jaal Galaasaa Dilboo OMN keessatti kan gammadu keessaa seenaa Jaal Galaasaa Dilboo jara ture ijoollee qabaatiif natu baase OMN irratti London keessatti barbaade mana dhibboo jiraatan keessatti. Innaa isaa seenaan isaanii sun kan isaan Asmaraatti keessa dabarsan sun nama Oromoo hoogganee gatii sana hundaa kaffaleef hin malleetu irratti raawwatame. Inni sun garaa nu nyaataa ture. Darbee immoo jarri kun obbo Leencoon hin dhufa jedhamee eegamee bakka sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo saaf hooyya'u kan dhiyeesse Leencoo Baatii fi Leencoo Lataati kan qoratan isaanidha. Itoophiyaa dimookiraatessuu keessatti Oromoon bu'aa waan argatuuf
sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti walabummaa Oromiyaa kan jedhu sana Itoophiyaa dimokiraatawaa dhugaa haa taasifnu kan jedhu agalu achitti geeddaramudha. Achitti geeddaramu. Isa kana hunda keenyatti ispeeshaalii ijoolleen gara suufa dabalatee ijoolleen yuunivarsiitii irraa dhufan bakka hundumtuu jaarsi jala dhaabbate bakka itti gari. Isin garee tokkoon baatan immoo achi keessa. Ijaaramtanii dhuma achi keessaa baatan immoo ari'atamtanii dhuma maanne waan sana. Bakka dhumarratti sagantichi feel godhe. Ijoolleen bosona irraa dhufanii koora sabaati jedhamee waamamanii wanni jedhanii waan wanni siyaasuma addunyaa wajjin waan wal beekan hin qaban. Isaan kan beekan Riippaabilika Oromiyaa sana qofa kan sammuu keessa yaadan. Kanaaf nuyi qabsoon kun bifa ittiin galma ga'u kan yaadaa jirru waan ta'eef namni hundumtuu achitti abdii kutate. Ji'a 5 guutuu amma mucaa eenyu jireenyaa jedhamu amma marroo wajjiniin gorsaa marroo ta'ee jireenyaa jedhamu. Isa Taanzaaniyaa fa'aa deeme kana. Isaa wajjiniin ji'a 5 ukkee walirraa kaafne. Warri Eertiraas dhufanii sana dhaga'anii Yemaana Maallaan jedha Yemaana Gabra'aab jaarsoliin kun haa socho'anii nuun amma barbaadan waan barbaadan sinii goona tuttuqaa nuun jedhan. Sochii barbaachisaa geeddarumsi dhufuu qaba. Achirraa abdii arganne akka irratti argaa. Kana ijaaramtan. Geeddaruuf yaalle homaa ta'uu didee sana booda nuun ofii keessanii of geeddartan. Nuuni UN'tti harka kennine sana booda UN'n Awurooppaa keessa nu qubachiise. Haa ta'uutii ammas abaa'u irraa abdiin kutanneen. Gaafa immoo Awurooppaa dhaqu ammas itti gaafatamaa barreessaa adda bilisummaa Oromoo. Indeebitee ta'een Awurooppaatti Daawud waamee Daawud Jaal Daawud waameen uummata walitti qabeen Awurooppaa keessatti walgahii gaggeessineerra. Indeebitee aangooti. Aangooti deebi'ee. Ati sila iyyuu kaayyoo achumaa ba'uudha jechuudha. Gammoojjii isaa irra qabdi malee. Achi sana booda amma isa sachis dhiibnee humaa achi siquu dide. Amma gaa sana gidduutti international Oromoo Youth Association kun kan Jawaar Faasuun jalqabame isatti gurra kennuu jalqabne isaan baaltookii irratti tumsuu jalqabne osaa irratti tumsuu jalqabne sana booda OMN gaafas ba'u harka rukunnee achi amma immoo ciraadhuma isaa bilchiginnaa taatee argama. Akkamitti gara biyyaatti immoo galte? Warra waliin turte hundumaa isaanii harcaaste tokkichuma kee dhufee bardhaabba. Lakki gomaan dhufne. Dooktar Biraanuu Leenjisoo, Ahmed Giishee, ijoollee baay'eedha waliin dhufuudhaaf kan jenne. Farhaanuyyuu booda galagalee gara isaa nafaana dhufe. Farhaan Abdusalaam nafaana ture. Dhumarratti maaltu ta'ee gaa deemnee wayyaanee lafaan ga'uu keenya barree wayyaanee kuffifnee mo'anne. Amma isteeppiin itti aanu isaan asitti aangoo isaanii tottolfatanii Dooktar Lammaa Magarsaa fi Dooktar Abiy aangoo wal geeddaranii nuuni silaa isaan wajjin hojjetaa turre sappoortii oduun asuma keessaa nu dhufaa ture isaanis keessa ta'anii ibiddaan taphachaa nu gargaaraa turanii amma bakka isaan aangoo wal geeddaranii dura taa'aa Ihaadigii Dooktar Abiy ta'ee jechuudha. Amma isarratti tuma yaadiin amma qabsoo findee maal jennee bakka waan itti aanu qofa eegaa jirra malee achi sana hunduu jirruuti. Jawaar naa bilbilee gaaf tokko naa bilbilee qabsoon dhaabbachuu qabu ijoolleen fincilatti fufuu qabdi naan jedhe. What? Itti fufuu qabdi jedhe. Tuunni biyyatti hin galin moo? Biyyatti tun galin achumattiitu jirruuti. Achi akkamitti bakka itti fufuu qabdi. Kanuma kanaan wal dhabne ana naangoorra na kaasee dajanee fide. Hiriyaa tokko yaabate tokkuma. Hiriyaa turre dajaneen dhufee galee ani waan itti wanni jennee dajanee wajjin jalqabanii qabsoon dhaabbachuun qabu maalii jedhanii gaaf tokko intarviif akkan godhu Aluulaa fidee dhufe Aluulaa Salamoon ani naalli qabsamne gaa sana booda ani kana booda innis fincila waame ganama
inni gaafa inni fincila waamu anis ijoollee kana baay'isuu caalmaa isaa Jawaariin dhagaa isaan olitti anaan ijaare ana malee isaa miti kireediitiitti fudhata garuu. Ijoollee warra kam? Ijoollee biyya keessaa caasaa ijaarraa turre sana jechuudha. Ijoollee kaarramiillee wanti guddaan galma ga'uudha. Galma ga'uudha. Kaarramiillee irraa hanga Dambidollootti yoo xiqqaate ijoollee 3,000 ol riippoortaroota qaban. Hunda isaanii kan ijaaru gabaasa na qaqqabsiisu halkanii sa'aatii 2 caala rafu saatalaayitii hordofu maal gochuu hojii baay'ee ture egaa bakka lukti na dhiitee qaamni na dabalee sa'aatii 8-10 iddoo tokko taa'u amma sana booda inni gaafa inni fincila waamu kana booda wanti baatanii duutaniif hin jiru. Waan ganama ba'aa fi turre galma geera jedhee gaafa baasu uummanni rifatee OMN iddoo lamatti cabe jedhame bakka. Farahaanin dabalatee Dr. Biraanuu fa'aa Madgiishee fa'aa warri Raabaadorii keessa jiran hundumtuu nafaana yaa'an. Jawaar Mahammad Abdooshii fi Eliyaas maal qabatee achuma kophaa sattafe. Achii sana booda OMN iddoo lamatti cabee maalii jedhamee sana booda nun marii jalqabnee gaafa marii jalqabnu sababa kootti Prime Midiyaan kan hundeeffame. Biyyatti miidiyaa biraa hundeeffifnee yaanni isaa achii ka'e kan Prime Midiyaa jechuudha. So as keessatti yoo bakka dhabne asitti hojjechuu dandeenya. Achitti hojjechuu dandeenya kan jedhu yaada kaasan keessattuu kana tumsuu qabna. Keessattuu Dr. Biraanuu Leenjisoo fi Madgiisheen strongly kana kaasanii tole jedhee anis yaada isaanii fudhadhee gidduutti OMN kana fudhannee maan gallee kan jedhu yaadan kaaseen. Akkas taadhaan OMN fudhannee galuudhaaf maaltu nu horkaa? Uummanni of course akkuma qabeenya Jawaaritti yaada garuu gatii kan itti kaffalee maallaqa malee jiruuf jireenya keenya gannee yeroo keenya gubnee maatii keenya facaafnee ijoolleen achi keessatti warri ijoolleen baratanii bakka gurguddaa ga'uu danda'an kan akka Abdii Fiixee Fasalasii kaase sun bakka guddaatu ga'uu danda'anii dhumarrattuu akka maleetti keessa ari'ame. Ijoolleen sun garaana nyaatu turan. Kanaafi gatii wanti kaffallee fi OMN kana fudhannee waan gallu kan jedhu yaada kaafnee guruppii makeenya keessa amma maqaa kaasu kan hin barbaanne warra guruppii keessa jiru keessa Jawaaritti himanii Jawaarituu yaadiin guyyaa 2 keessatti Mahammad Abdooshii fi Eeliyaasin biyyatti erge jechuudha. Bakka anis yeroo sana Dr. Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turanii kootu gara biyyaatti galii jedhame anaanis affeerraan naa godhame oofnee walumaan inni immoo naa dhufnu asuma ililliitti aniif inni walitti dhufne jechuudha. Jawaar wajjin. Amma gaati mootummaadhuma kana cinaa dhaabbachuudha carraan kana booddee qabnu jettee eegalte. Kanuma murteesseen. Al tokko immoo buccaattee turte mal tokko waa'ee baay'ee ajiteet na godhe. Waa'ee masaraa keessatti dhadhee ilaaltee odaan sun sirrii mitettee. Ani xiqqooshii maalan qabaseete waan Oromummaa irratti xiqqooshii wanni jedhee emooshinaalin ta'a sun dadhabina mataa kooti. Waan akkuma argitu sooshaal miidiyaa irrattis dhimma Oromoo waltuqu amma waan gidduu kana deemaa ture yoo argiteetta waan Dambidolloo waan mal qabatee sabummaa maqaa xureessuudhaaf wanti godhamee sadarkaatti deemame kan argiteetta. Kanaaf anamma utuu mootummaan uumaan jedhiin ana amma kan fuuldura bu'ee emooshinal ta'ee haasa'aa jiru jechuudha. Kanaaf yeroo sanas bakka waanan eegu hundumtuu daddafee olollachi jirus yeroo sanatti Dr. Abiyyi irratti kan deemu Oromoo gananii akkas godhanii baay'eetu haasa'ama waan ta'eef dhugumamuu dhugaa miti. Kun gaafa dhufu immoo waltitti fakkaata. Waltitti fakkaata gidduutti booda hoggaan laalu dubbicheedha siyaasa. Ammuma waan sanaan dubbadheen immoo gara sanaan tuufoozuun harka naa rukutamee bakka waliin hojjennaa koottuutiin daa'uun fudhadhu OMN akkas godhii maaliin bakka waadaan affeerraan gadi yaa'e bakka lakki naggaan laalu lakki itti yaadeen ciiseen emooshinii koo keessaa bahee hoggaan laalu kan nu baasuu danda'u kanuma koozii Oromoo bakka itti ga'uu danda'u haaluma amma deemne kanaan malee wal caccabsuun wal harcaasuun wal takaaluudhaan abadan iriguun ga'u kan jedhu murteeffadhee still now strongly itti abaaramus itti maalii ta'us waa hundumaa gurrarra nan yaa'u. Fuuldura dhaabbannee arrabsamaas xiqqaachaas deeggaraa jirra. Tootaalii interviin sun kan itiksii gaazexeessummaa eege miti. Mootummaan kana godhe jedhee nama amansiisuun yeroo namatti fudhata.
Ammati waan dubbii jajjabduu nutti kaasaa jirta. Warra biyya alaa galan kana keessaa siin addumattan si erga maanni kan kee kun maaltu adda godhe? Anis utuuni akkaataa sanaan wal dhabuu baannee akkuma dura biyya alaatti hoogganaa tureen dhufeera ta'e yookaan nan sirreessaa yookaan akkuma isaan gadhiisee ba'an ture jechuudha. Yoon sobe akkamittiin gadi ba'ee deeman karaarra deemuu hin danda'u bara. Sobduu naan jedha Oromoon. Bilisummaatu argame malee waan hedduu wanta guutamutu jira. Yoo nuu kaffalame bar gammachuudhaan furanna. Isaaniif kaffalama. Ani miindaan qabu. Ture gannaqaa faana. Gannaqaa booda itti deeme.